رب ما بجارا إذا ما نقدر جيجا كرد يا الموت يا ربي نرى والدين دويا يودي نرى والدين رب ما بجارا إذا ما نقدر أتلين إذا ما نقدر نيجي رب ما بجينا ريس يا الموت يا رب ما بجينا ريس ديرتك إلا ونيجينا والربي والدين دوغني سأقله شيء سناير كيس إشما بيتيان عريس ولتي رزق كي تنابي ولتي تناريس تو أكمل تناريس بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني خبجمتو تجلتمتو تهردفتو طعامو فري فاميلي بقى جراتاني سنين جدا أبليني في أبليتي وانتيا بقى ربي ساتي كناني سنجي ورماتي تاتن لايك قدا وري ريف سنتاني مو سبسكرايب قدا أبليان كيا كومنتس كيك استهيا دك أبدانو كناني سنين جدا إيجا فيديو نرقبت yaadde waa'ee ustaad Muhammadii fi waa'ee booniyyeeti maaltu keessa seenaqe hin jedhina maalifu nuti marru gaafan ustaadni kenna akkas booniyyee jaalatanii waan hin taane jedhanii shamara heddullee caalchisan dubbanne turre asumarratti jechuudha akkasuma ar'allee mootuyyuu bo'aa jiran rabbiin dhugaa itti hin godhini akkasuma kama dhugaa jechuudhaan wanti ni barbaadee dubbadhe yookaan dubbachuu barbaadee dhufeef jechuudha namni tokko bakka isaan maluu fi waan isaan malu hojjetuun yoomillee barbaachisaadha maaliif eenyummalleen tarii ustaada kanaa ol mucayyoo tana jaallachuu malanii eenyumaa olillee jaalachuu dhiisuu mala jechuu kabirallee garuu dhoyfatuun bareedaa yoo wal lolanillee yoo dhoyfatan yoo wal jaalatanillee yoo dhoyfatan irra bareeda rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam zabana akiraa keessa jedhan irra caalaa ummanni kiyya wanti dhumuun ijaa fi sihiriidha jedhan kana jechuun ijjumti namaatuyyuu gaarii miti jechaa fi namoota hedduu irratti dudubbataa jira ustaad Hamza nillee jechuudha barreeffama kana addaan bahan jechuun dhugaadha yaa rabbi soba godhii diina jaraa itti hin gammachiisin jedhani eenyumaayyuu rabbiin gargar hin baasi warra bultii hojii ijaarrate uma fedhellee yoo ta'e obboleeyyan kiyya bultiin kun erga ijaarrame osoo addaan fagaachuu baatanii amma danda'amaa ta'een jechuudha sanirratti immoo ija namaa fuulduratti bahanii waan garagaraatiin osoo wal faarsuu baatanii bareeda dhugas ta'uu sobas ta'uu ajandaa uumuufis ta'uu dhugallee ta'uu waa makayrii farrifatutu irra bareedaa jedhan akka kiyyatti kaasatan jechuudha warroonni amantii kanaaf hangafa tahanii waa kitaaba nama barsiisan quraana rabbi nama barsiisan hadiisa rasuula sallallahu alaihi wasallam nama barsiisan wama hundaanuu akkuma barnootan fakkeenya tahan kanan dura sakkanuma jechuu turre jechuu osoo wama hundaanuu fakkeenya tahanii irra gaariidha jedhaani maaliifuu jennaani nama diin barsiisu tokko amala isa irraa baratan barnoota qofa irraa hin baratan jechuu adeemsa isaa haala sabrii isaa obsa irraa baratan jechuudha namoota gaggaarii namoota obsa qaban wanni irraa baratamu baay'eedha kanaafuyyuu jechuudha osoo homa fakkeenya namaa ta'u hojjetan yoo dhugaafis tahe yoo ajandaafis tahe ani dhugaa tahaa biraankis tahaa beeku garuu mootuyyuu hamas farrifatuun gaarii miti immootuyyuu bakkuma isaan maltuu fi homa isaan maltu osoo hojjete namni ammata duree tahee hawaasa hedduu barsiisuu kun akkastu irra bareedan jedha amma fakkeenyaaf ustaaz Muhammad Bayaan jechuudha maashaallah hedduu takkaan jechuudha gareen isaanii garee maashaallah wahiiti jechuudha nin beeka garee irratti hawaasni hedduun achitti dhaqee qoonqabukkifataa jiru waan hin beekne barataa jiru akkasumallee namni kun nama quraana rabbii barsiisaa jiru nama hadiisa rasuula sallallahu alaihi wasallam barsiisaa jiruuf hin jedhe jechuudha kanarra maaltu eeggamare yeroo jalqabaa sanillee jechuudha otoo akkuma namaatitti ilaalanii inumaayyuu akka huuraleeyni jannataatitti daangaa dabarsullee hin turre ammas immootuyyuu walis dhaban jechuudha jaarsaaf jaartidha suutuma gajjedhanii akkuma ustaazota kaanniniititti jechuudha amma ustaazonni kenna maashaallah tabaarakallah warroonni baratanii barsiisaa jiran jechuudha waan gaggaarii nutti as bahaa jiran kinu osomaa jaalatanillee nuti hin argin osomaa waa takkan argin sargii fa'aa argaa jirra akka ustaaz Sa'ad kaleessa agarre kanatti jechuudha nuti isaanirrallee osoo waamuma gammachuu akkana agarree feena jechuudha wooma bareeda akkana yeroo daawaa godhanillee
fakkeenya fi maqaaxaan isaanii viidiyoo gaggabaabas ta'ee dheeranillee jechuudha akkasitti namatti tola jechuudha maaliif muluma jechuudha erga amantii tanaaf of kennanii otoonin jechuudha wama hundaayyuu isimaan madaalanii wama hundaayyuu kana waan ta'eef rabbiin immoo tuyyuu soba yoo taate sobuma san soba haa taasisu yoo dhugallee taate rabbiin gargar hin baasiniin jedha maaliifu namni kun nama dhugaan hedduu takka daangaa dabarsee micayyoo tana jaallatuun se'a isilleen akkasuman se'a jechuudha yeroo ammaa kanatti namnummaan aadiin tokko jechuudha akkas bayee akkasitti naasaanatti hin fakkaatu jechuudha ammallee waan fedhanii yoo jedhanii keessan gorsan namni haadha manaa ofii numan gorfata jechuudha an akka kiyyatti as baasuun hin turreen jedha akkana jedheeni na didde garuu tarii ija namaa tana keessa yoo tarahmataa jiraatte rabbiin ijuma namaa tana dawaa godhee arraba namaa kana dawaa godhee walitti sinaa deebisu kana qofa osoo hin taane obboleeyyan kiyya haati namaa nama duuka cinqamti abbaan namaa nama duuka cinqama jechuudha yeroo namni tokko usraan takka maatiin takka wal dhabde jechuudha isaan lamaan yooniin kallattii wal dhabanillee kan cinqamu hisaaba hin qabu jechuudha kan isaan jibbu akka isaan gargar baaniif cinqama kan isaan jaallatu akka qilleensi na jalaan dhoofne jedhe cinqama jechuudha haati namaa daran namaa cinqamti abbaan namallee daran namaa cinqama obboleeyyanii fi firaa fi hiriyyottanis hedduu takkan namaa cinqamti jechuudha kanaaf rabbiin cinqinuun agarsiisini rabbiin immoo tuyyuu wallahi warra karaa halaalaa irratti wal qabateetiniin wal fuudhe bultii nagahaa isaanii haa godhu bultii jaalalaa isaanii haa godhu ustaanni keenya ustaad Muhammad bayaanillee jechuudha obboleettiin teenyantuni nama asaanaa kana gara amantii kana dhufe waan ta'eef osoo sabrimaan suuta jedhanii namni gaafa gabbu'ee barate eenyumaa ol caalaa hiriyyaa ofii tam caalayyuu bultii ofii filata abbaa manaa ofii filata jechuudha osoo inuma sabaranii fi dasna jedha maaliif wallahi kaanii hin beeku jidduu jaarsa fi jaartititti namni waa beeku hin murteessu wallaalatu murteessa malee jechuudha ammas murteessoo osoo hin taane yaada obbolummaa gahee obbolummaa qofa bahachuuf yaada kan koo qofa kennachuuf hin dhufe jechuudha akkuma kaleessa yeroo isaan jechuudha shamarra biyya biroo hedduu takka haashawaa ol fuudhanii faarsanii yeroo sanitti hedduu qalbiin nu cabuu turte jechuudha rabbiin isaan haa qajeelchu isaanii haa laaffisu jenneetumaan sabarre malee jechuudha hedduu takkaan itti aaruu turre jechuudha har'allee numa aarsa maaliifu kaleessa jaalalli mi'ooftuun inumaayyuu jechuudha duwaa hedduu jedhanii nama hedduu qalbii cabsite sun osoo jirtu har'ammoo tuyyuu akkamitti wanni akkanaa dhufaadha namni yoo jaalala walii qabaate walii dhagaha walii sabara irra walii tara jechuudha wallahi irra walii tara jaalalti jiraannan qilettuu naa tarii yoo waliin jedhan waliif tara jechuudha isiinis jaalala isaanii yoo qabaatte hajjabadhus jedhaniini nama kanarraayis gori jedhaniini jennaan qaalii abbaa guutuun dirqamaan osoo hin taane fedhiidhaan guutti jechuudha yoo jaalalte jiraatte jaalala saniif isaa bakkee kennuuf jecha guuttiin jedha kanaafi hunda kennaa warra qaalii abbaa manaa kennaa guutuu nu haa taasisu hiriyyaa baddurrallee rabbiin nu haa tiisuun isiniin jedha hiriyyaa isillee seenaa akkasitti beekee nama maalummaa isiituun beeku jechuudha yoo asirratti namni gariin obboleeyyan kiyyaa tokko akka social media kana lafattis jira kunin immoo akka social media irratti kabiraa lafa kana irratti kabiraa ta'uu danda'a jechuudha kanaafi walumaa galatti nama bultii teenna keessa seenee abbaa manaa kennan gargar nu baasu rabbi nutti hin fidini isinillee immoo warri dhageeffatan hamma dandeettaniin abbaan fedheeyyuu yooniin jechuudha jidduu keessaniif abbaa manaa keessanii harka naqachuuf ta'e bakka hin kenninaafin isiniin jedha obboleetti teenna booniyyee fi ustaada kenna ustaad Muhammadiin rabbiin nagaan gammachuu walitti sinaa deebisu yoo addaan baatanillee yoo addaan hin bayinillee mootiyyuu jechuudha rabbiin oduma haa godhu nagaan waliin isin gahe ilmaan gaggaarii isinirraa haa argamsiisu gammachuu guddoo wajjin bello adii harkiftanii gammachuu guddaan aruusa godhatan nu agarsiisu ilmaan teessanillee jechuudha ilmaan isin caaltu ta isin dhaaltu rabbiin isin haa godhu waan akkasii isinirraa eeyna jedha egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa irraatiif qabadhe dhufe kana fakkaata wanni ani balleesse yoo jiraate dhiifamaa yoommoo yaada kiyya kana deeggartaa taate laayikii tuqaa akkasuma yaada wareedanaa kennaa yoo qeeqas ta'e na qeeqa rakkoo takka hin qabuun isiniin jedha arrafaa asumarratti hin dhaabadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu
نبي محمد نما ولما أفناك أبي أن جنة إساء أفك بجده صلوات ربي وسلامه عليه نمني ولما أفناك أبي أن جنة إساء أفك أبي واستنانة أفرت فوق أجده يرو أما كان دچي تنرت زنان هدوم ما تجرى نمني زنا دلق نمني سقاقل ما دلق